Adaraloti gadachafte Adaraloti gadachafte Shasha gote martu fafachafte Shama arkafone hordoftota waan kootu bakkam jirtanii nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata rabbi har'a keessummaa haaraa isinii fidee dhufe keessummaan kiyyallee maqaan ishii Sanniituu jedhamti Sanniituu bakkuma beekamu durallee anuma waliin eegalle ture waggaa 2 dura akkas jechuudha YouTube hobseetii kan jedhu namni beekullee danda'a dagatullee dandeessu maaliifuu amata 2 dura jechuudha YouTube ni sun immoo akka tasaa bilbila biraa faana waan jalaa badeefiyyuu amma akka haaraatti Sanniituu jettee banataa jirti kanaafiyyu obboleettii keenya kana cina haa dhaabbannu subscribe gochuudhaan share gochuudhaan jajjabeessu akka hin daganne isin ijoolleen keenya yeroo baay'ee ani yeroo hunda akkuma viidiyoo isiniif marutti jechuudha wal gargaaruu irratti xiqqoo dadhabina waan qabnuuf mucayyoo kana immoo akka jajjabeessitanillee abdiin qaba ormatiin waan kootuuf jechuudha isinittillee hin saalfadhu mucayyoon kun immoo dandeettii adda addaa illee ni qabdi Dirama illee ta'u karaa nyaataan illee ta'u karaa hundaanuu hayyuudha cimtuudha sabboontuudha mucattii kana dura immoo haa dhaabbannu haa gargaarru isinuu itti gara ishiitti isin deebisa isin illee of sinaa barsiiftu isiniin jedha galatooma gaarii tole hayyee waan kutubii galatoomi caalaa kana naaf kennitu waan kutu like subscribe Ashama hordoftotaa fi daawwattoota waan kutubii hundi keessanuu nageenyi keessan badhaadha ani nagaa godha galata waaqaa akkuma waan kutub sinin jette jechuudha kanaan dura obsitubiin qaba YouTubein qaba chattis hojjechaatiin ture jechuudha aga xiqqoo garuu gidduudhaan adda kuteen jira sababa garaagaraatiin telefoonnis na jalaa badee email sana deeffachuudhaaf immoo akka tasaa teelen siimii kiyya isa duraanii irratti cufamee jira waan ta'eef dirqama sim card san yoo hin qabaatin email sunnaaf deebi'uu hin danda'u jechuudha teelen immoo bifa biraatiin haala biraatiin haaromsee siimii kiyya kananan durattiin YouTube banadhe sana jechuudha nama biraatiif arabaaf baasanii jiranii araba sana immoo gaafachuu hin danda'u jechuudha kanaaf carraa kanatu na mudate sababa biraatiin YouTubeis adda kutee jechuudha sun sababa dhuunfaa kiyyaati sababa mataa kiyyaati amma immoo bifa bareedaadhaan haala bareedaadhaan YouTube Sanniituu kanaaf carraa kanatu na mudate sababa biraatiin YouTubeis adda kutee jechuudha sun sababa dhuunfaa kiyyaati sababa amma immoo bifa bareedaadhaan haala bareedaadhaan YouTube Sanniituu jedhee harawa banadheetiin jira jechuudha ilmaan oromoo please na cinaa dhaabbatanii subscribe like share gootanii akka na jajjabeessitan anis immoo waan barumsa isiniif ta'u tokko ni fayyada jedhu tokko jechuudha waan ofii kiyyaa dandeettiin ofii kiyyaa qabu tokko qabadhee gara hawaasa keenyaatti gara fuula social mediaatiin isiniif fideetiin dhufa gara YouTube kiyyaatiin akkana argattaniif subscribe naaf godhaa isiniin jedha Sanniituu drama saa ta'u baacoo saa ta'u comedy saa ta'u akkasumas immoo drama qofa osoo hin ta'in wantoota barumsa namaaf ta'uu danda'an dandeettii kiyyarraa burqisiisee waanan simbiraan ga'u hojii kiyyannaa argitu jedheetiin abdii qaba kanaaf wal cinaa haa dhaabannu maaliifuu dirqama duraan yeroo YouTube hojjedhutti jechuudha wanta nani beekura xiqqoo isin qoodu kan nan barbaade afaan Amaariffaatiin hojjetanii fi ijoolleen afaan Oromootiin hojjetan walqixa hin ilaallamu maaliifuu ijoolleen afaan Amaariffaatiin hojjetan sun ijoollee afaan Oromootiin hojjetan caala hojjetaniiti miti garuu nuti maalinni orma jala kaachurraa saba biraa jala kaachurraa afaan keenyan loqoda keenyan jechuudha aadaa keenya aartii keenya haa guddifannu eenyummaa keenya calaqqisiisuu qabna malee orma fakkaachuu hin qabnu like subscribe afaan keenyan waan beeknu waan dandeenyu hawaasa keenya biraan geennee irra taanaan wal cinaa dhaabannee wal jajjabeessuun dirqama hunda keenyaati jechuudha anis yoo ta'e si cina dhaabadha ati soo na cina dhaabatte waliif yaaduu qabna
wal gargaaruu qabna. Akkasinitti fudhatu xiqquma muraasuma laaltanii viidiyoodhuma wayii yaada qabdan irratti ibsitanii koomentii yoo kennitanii fi sheerii yoo gootanii wal cinaa yoo dhaabattanii wal jajjabeessitan kanuma wal guddisuun. Inaafuun yookaan immoo simbira dhufeera miti yuutuubiin koo zim jettanii irra taruu no maaliifuu atiin kun afaan kiyya dandeessaa aniin kun afaan keetiin danda'a. Wanti nani hojjedhe sun yookaasiif barumsa ta'uu danda'a yookaasiif gorsa ta'uu danda'a. Maybe ati ilaaluu hin feetu ta'a garuu share like subscribe yoo waliif gootanii wal cinaa dhaabbannee yoo wal jajjabeessine maal qabaa rakkutu walitti inaafuun yookaan immoo simbira dhufeera miti yuutuubiin koo zim jettanii irra taruu no maaliifuu atiin kun afaan kiyya dandeessaa aniin kun afaan keetiin danda'a. Wanti nani hojjedhe sun yookaasiif barumsa ta'uu danda'a yookaasiif gorsa ta'uu danda'a. Maybe ati ilaaluu hin feetu ta'a garuu share like subscribe yoo waliif gootanii wal cinaa dhaabbannee yoo wal jajjabeessine maal qabaa rakkoo tokko hin qabu sinin jedha. Kanaaf gara waan kootiin isin deebisaa hordoftoota waan kootu galatoomaa akka subscribe like share akkanaaf gootan akka na cinaa dhaabattanii na jajjabeessitanis abdii guddaa isanirraa qaba galatoomaa. Hayyeegaa isinillee waan hedduu isiniif ibsitee jirti anillee waan gabaabaa tokko isiniif dabaluu barbaada. Immoo mucattiin kun dhugumaa fi yuutuubarraayyuu abdii murattee yuutuubuma kanayyuu hin dalagu jettee dhiiftee jirti beektanii anuma dirqiidhaan amma hin dalaynaa maaf hin dalagne yoo dalayne nullee akkuma nama kamiiyyuu guddatuu dandeenya jedhee dirqamaan amma yuutuubayyuu akka banattu godhee jechuudha. Dirqamaan immoo yuutuuba kana bansiisee isinillee ijoolleen keenya hundi keessan warri na jala jirtan maatiin kiyya hundiyyuu akka nan saalfachiifnellee hin beeka. Mucayyoo kanallee naaf jajjabeessa aniif ishiin immoo kana booda torban irraanis haa taatu guyyaa sadiinis haa taatu aga nutti toletti yaa'u nu dalagaa dhuunfaa keenyarree waan qabnuufu akka nutti toletti immoo waan sin bashannansiisu waan sin barsiisu akkuma ishiin siniin jette isiniif gadhiisuuf yaalla. Isin immoo rabbiin nuuf kadhadhaa nu bira dhaabbadhaa nu jajjabeeffadhaa ijoolleen Oromoo jechuudha. Nama kamuu yoo dandeessan immoo yoo jajjabeessitan rakkoon hin jiru akkuma ishiin jetteyyuu gaarummaan kan eegalu mana ofiirraa nu walirraa eegallee iddoo guddaa gahuu dandeenya jedhee yaada galatooma bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Sannii kana naaf jajjabeessaa obboleettii kiyya baay'ee jaalladhudha hiriyaa kiyyallee biyya ambaarratti nama waa hedduu waliin dabarsinedhallee. Kanaaf iyyuu ishiin obboleettii kiyya taateef odoon ta'in nama kamuu gargaara wal jajjabeessaa isin jaallannaa galatoomaa waan jettu yoo qabaatte anas irratti goolabee jira isin jedha san. Tole ka obboleettii koo atillee galatoomii. Isaanis immoo akkasin qaanessine akka na cinaa dhaabbatanii na jajjabeessan warri mana kee jiran guutuun gara mana kiyyaas akka dhufan abdii qabaa jechuudhaanillee. Kanaaf waan nu dhaggeeffattaniif ammas immoo waan nuti haasofne kana waan gocharra oolchitaniif jechuudha. Hedduu tokko galatoomaa isin jalaan gama kiyyaan isin jaaladhaa isin kabajaa. Thank you so much. Galatoomaa bakka jirtanitti.